Jirtu hordoftoota KOOKEEF-TUBE kam jirtu bakka jirtanitti nageenya keenya isin akka qabu jecha har'a international marketing boqonnaa sadaffaa international marketing entry strategy kan jedhu kan ilaallu ta'a. Boqonnaa tokkoffaaf lammaffaa hojjennee jidduun principle of marketing chapter 6ffaa 7ffaaf 8ffaa marji goone ilaalaa turre paartii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jidduutti isa sana finnee irraa har'a immoo gara international marketing itti deebinee irra jechuudha. Boqonnaa sadaffaa irra eegallee irra jechuudha. Kana boqonnaan sadaffaan international marketing entry strategy jedha. Kana jechuun akkuma beekamu magaalaa tokko keessatti gaafa seennu karaa strateejiiwwan nuti fayyadamnutu jira, isa sanniin ilaallachuu. Kanaaf outlining yookaan generally wanti nuti boqonnaa kana jalatti ilaallu maal fa'aadha gaafa jennu, tokkoffaa to discuss the market selection process in international context. Market selection process keessa darbiin yookaan processiin sun maal fakkaataa kan jedhu ilaalla. Inni lammaffaa to discuss a timing of entry into international, yoom seenna jechuudha gara magaalaatti. Akkasumas scale of entry, yes, the market or in small market kan jedhu scale of entry isaa kan ilaallu ta'a. Inni biraa to discuss briefly the mode of entry to international marketing, how to enter jechuudha. Mode of entry jechuun akkamitti seennu yookaan immoo teknikooleen nuti fayyadamnu maal fa'aadha kan jedhu kan ittiin ilaalludha jechuudha. Inni kuni kanaas kan ilaallu ta'a jechuudha. So generally international marketing entry require the consideration of various factors. Akkasumaan miti kan magaalaa keessa seennu riskiin jiru maal fakkaatam, diimaandiin biyya sana keessatti jiru product yookaan sarvisii keenyaaf maal fakkaatam, investmentiin nuti keessa seennu return on investment isaa maal ta'uu qaba, attractiveness isaa, intermediary isaa, and competition isaa maal fakkaata yookaan dorgommiin magaalaa sana keessa jiru maal ta'uu qaba, nuti immoo akkam gochuu qabna kan jedhu beekuu qabna jechuudha. So international marketer should make the market entry decision like dursineeti amma decision yookaan murtoo sanarra kan geenyu. Murtoon sun maal fa'aadha kan jennu akkuma reefuu dubbachuuf yaal samarii isaa ilaalla. Fakkeenyaaf market to enter, mode of entry, scale of entry, timing of entry, isaannan kanneen tokkoon isaanii adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Kana gara magaalaatti yookaan international market sana keessatti wantoota nuti sirreeffannu yookaan beekuu qabnudha jechuudha. So international marketing can be entered based on this decision jechuudha. Tokkoon isaanii maal jechuu barbaadanii kan jedhu immoo kan ilaallu ta'a jechuudha. So maal jechuudha kan jedhu ilaallu. Fakkeenyaaf which market to enter, marketing nuti seennu yookaan seenuu barbaadnu kamiin maal ta'uu qaba kan jedhu dura kan nuti identify gochuu qabnu jechuudha. Kanaaf market selection is the process of deciding which market to invest in and pursuing it. Investmentiin nuti taasifnu yookaan magaalaan nuti keessatti hirmaannu isa kamiin, inni sun immoo maal barbaada kan jedhu waa'ee sirriitti beekuu yookaan beekumsa gahaa qabaachuu danda'uu qabna jechuudha. Again, selecting appropriate market is not an easy decision as putting ready-made food into the mouth. Fakkeenyaaf akkuma nyaata bilcheessinee gara afaanitti keenyu salphaa miti jechuudha magaalaa tokko select gochuun. Special international market selection kun akka nyaata salphumatti hojjennee gara afaan keenyatti galchinu hin salphatu jechuudha. And actually it is difficult decision which require the company to consider pros and the cons of each market. Kan jechuun advantage and disadvantage, merit and demerit isaa. Yes, wantoonni hudhaa ta'an, wantoonni keessa darbuudhaaf obstacle nutti ta'uu danda'an maal fa'aadha. Dabarree immoo bu'aa nuti argannu maayinni kan jedhu murteessuuf it is very difficult yookaan sophistication qabaachuudha. Kana keessa darbineeti kan marketii tokko select kan goonu. Market criteria nuti fayyadamnu maal fa'aa ta'uu qaba? What are the market criteria or selection criteria? Tokkoffaa market potential. Fakkeenyaaf market potential gaafa jennu size and the growth of potential. Yes. Coverage nuti argachuu dandeenyu maal ta'uu ni danda'a. Gara fuulduraa growth potential qabamoo hin qabu kan jedhu beekuu qabna. Structural attractiveness isaa immoo maal ta'uu qaba? Akkasumas maal ta'uu qabaachuu qaba kan jedhu dura baasuu qabna. Company consideration. Isaan kunniin market potential karaa ittiin adda baasnu yookaan wantoota hubannoo keessa galchuu qabnudha. Criteria market selection jalatti yookaan market potential jalatti hammataman. Inni biraa benefitiin nuti argannu, costiin nuti baafnu, riskiin nuti fudhannu maal fa'aa ta'uu qaba kan jedhu adda baasnee beekuu qabna. Fakkeenyaaf the progress of economic growth, political environment, stability of the market, policy, rules and the regulation of the country. Isaan kana hunda adda baasnee beekuu qabna. Maaliif seerri biyya tokko maybe magaalaa sana keessatti akka nuti turru kan nu hin taasifne ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf seera sana sirriitti beekuun nu fayyada jechuudha.
Inni biraa social cultural and economic aspect of the country. Yes. Culture in biyya sana, social relationship in biyya sana maali kan jedhu beekuu qabna. Malee akkasumaan kan seennu yoo ta'e riskii nuti fudhannu guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kiraateeriyaan inni biraa kana jechuudha. The other thing is operationalization jedha. Kana jechuun suitability of the product to the market. Even product nuti oomishnu market nuti hirmaannu sana keessatti suitability isaa yookaan fudhatamummaan isaa maal fakkaata? Kanas beekuu qabna jechuudha. Kunis kiraateeriyaa tokko. Inni biraa nature of indigenous competition. Yes, competition in jiru. Yes, dorgommiin jiru maal fakkaata? Akkamitti immoo competition sana nuti win gochuu dandeenya kan jedhu beekuu qabna. Availability of unmet need jedha. Yes, unmet need jechuun problem in jiraachuu jechuudha. Yookaan customeriin tokko need isaa achieve gochuudhaaf yookaan fulfill gochuudhaaf kan inni product yookaan service tokko barbaadu. Kanaaf neediin deebiin arganne yookaan fedhiin deebiin arganne jira moo jiru kan jedhu check gochuu qabna jechuudha. The other thing is accessibility. Yes, accessibility gaafa jennu accessibility of raw material ta'uu danda'a. Accessibility of different transportation system ta'uu danda'a. Wantoota hedduu accessibility isaanii ilaaluu danda'u qabna. Resource raw material. Yes, manpower resource ta'uu danda'a. Wantoota resource kan jennu hedduu jira isaan sana adda baasnee beekuu danda'u qabna jechuudha. Maarree market select gaafa goonu kiraateeriyaa kanneen hubannoo keessa galchuudhaan processing nuti keessa dabarru immoo akkami kan jedhu tokkoffaa parameter preparation stepin jalqabaa. Inni biraa counter identification biyyi nuti keessatti hirmaachuu dandeenyu foreign market keessatti hirmaachuu dandeenyu sheekami kan jedhu biyyattii sana adda baasnee beekuu qabna. Inni biraa preliminary screening taasisuu qabna. Akkasumaan ol kaanee magaalaa sana keessatti hirmaachuu qabnu. Preliminary screening taasisuu qabna. In-depth screening akkasumas final selection kan steeponni shanan kuni the process of what we call market selection international marketing jedha. Isaan kanneen tokkoon isaanii adda baasnee beeknee adeemsatti seennu yoo beeknee sana booda market selection nuti ulfaachuu dhabuu danda'a jechuudha. Ergaa market selection adda baasnee booda gara magaalaa sana immoo yoom seenna? Yes, when to enter the market. Timing. The timing is very important. Maaliif Itoophiyaa keessatti amma yoo ilaaltan namni maanni kophee buutsii daldalu tokko boona keessatti nan daldale yoo jedhu hin ta'u. Ganna keessatti daldaluu qaba. Maaliif boona keessatti kopheen akkasii fudhataman qabu waan ta'eef. Kanaaf ween yoom kan jedhu kana deebisuu qabna. Magaalaa sana keessatti kan seennu yoom? Maaliif immediately product nuti yookaan service nuti gara magaalaatti kenninu suni profit generate gochuudhaaf timingiin baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. So fakkeenyaaf early entry first mover warroonni jedhamantu jira magaalaa keessatti mooddii nuti fayyadamnu maybe pioneering or first mover ta'uu danda'a. Kana jechuun a firm enters foreign market before other foreign market firm jedha. Egaa akkuma beekamu competition hin jira. Firmoonni hedduun biyya tokko keessatti daldaluu danda'u. Kanaaf nuti dursinee magaalaa sana keessatti yoo seennu nu duubaan magaalonni yookaan immoo kompitaatoroonni hedduun nu duubaan kan seenan yoo ta'e early entry yookaan foreign mover yookaan first mover jennaan jechuudha. Inni biraa late arrival. If the pioneer can no longer cater to the growing market, late arrival has innovative way to market their product. Yeroo tokko early waan seenneef yookaan dafnee biyya sana keessatti waan seenneef magaalaa sana keessatti waan seenneef profitable ta'uu dhabuu dandeenya, bu'aa qabeessa ta'uu dhabuu dandeenya. Kanaaf maal goone yeroo tokko immoo duuba seenne jechuudha. Erga dorgomtoonni keenya hedduun seenanii product isaanii gurguruu jalqaba magaalaa sana erga qabatan booda nuti waan haaraatiin product sana keessatti value garaagaraa add gochuudhaan competition sana mo'achuudhaaf duubaan seennee yeroo tokko successful gaafa taanu ilaalla. Inni kun late arrival kan jennuun jechuudha. So if a pioneer can no longer cater to the growing market, late arrival has been innovative way to the market of their product. Inni biraa dynamic timing jedha. A business goes through the design process for a new product. They should constantly update their own knowledge about both the efficiency in the product, efficiency of production process as well as the potential market. Dynamic jechuun jijjiiramuu jechuudha. Flexible ta'uu jechuudha. Akka conditionii akka yeroo nu gaafatutti yookaan immoo akka yeroon nu hojjechiisetti hojjenna jechuudha. Yes, dynamic taane magaalaa sana product haaraa yeroo barbaadame keessatti qabannee seenuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kun dynamic timing kan jennuuni jechuudha. So isaan sadeen kuni how or when to enter the market yoom seenna kan jedhu kanneen deebisanii. Inni biraa scale of market entry. Yes,
Scale of market entry gaafa jennu maybe large scale entry jira, small scale entry jira jechuudha. Fakkeenyaaf large scale entry gaafa jennu require a commitment of significant resource and implies rapid entry. Fakkeenyaaf resource gahaa kan qabaannu yoo ta'e fi bakka tokkotti immoo productiin sun demanding gahaa kan jiraatu yoo ta'e fi resource nuti qabnu gahaa yoo ta'e large coverage argachuu dandeenya. Kanaafiidhaan magaalaa sana keessatti seenuu dandeenya jechuudha. The decision that has long-term impact and is difficult to reverse, change the competitive playing field and unleash a number of change. Kanaaf jiramni garaagaraa jiraachuu danda'a. Long-term impacting garaagaraa jiraachuu danda'a. Isa sana ilaaluudhaan reverse gochuun competition jiru sana mo'annee magaalaa sana keessatti turuu kan dandeenyu yoo ta'e yeroo tokko large scale entry kun gatii qabeessa ta'uu danda'a. Yeroo tokko garuu productiin keenya magaalaa sana keessatti fudhatama hin qabu taananii dorgomtoonni keenya nu caala quality fi quantity irratti kan hojjetan yoo ta'e maybe nuti magaalaa sana keessatti competition nuti argannu, coverage nuti argannu, market share nuti argannu xiqqaachuu danda'a. Inni sun immoo kufaatii keessatti nu buusu akka danda'us beekuu qabna jechuudha. Kanaaf merit and demerit qabaachuu danda'a. Inni biraa small scale entry dha. Inni time to earn or the time to learn the market. Kuni iddoo yeroo magaalaa sana itti barru jechuudha. Magaalaa sana barree maaltu hojjetamaa jira, akkamitti hojjetaa jiru, dorgomtoonni keenya maal qabu, nuti immoo maal qabannee galla jennee gaafa seeraan beeknu small product yookaan immoo product muraasa wayii qabannee gara magaalaa sana keessatti seenna jechuudha. In the limit of the company exposure. Yes. Maaliif exposed ta'uu dhabuu dandeenya. Maaliif productiin keenya large miti waan ta'eef garmalee guddaa miti waan ta'eef hin gurguramus yoo ta'e akkasumara miidhamuu dhabuu dandeenya jechuudha magaalaa sana keessatti. Garuu inni kun disadvantage mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf maybe difficult to build a market share. Amma large market share argachuu dhabuu dandeenya. Maaliif productiin nuti qabnu baay'ee xiqqoo waan ta'eef. Inni biraa first mover capture gochuu dhabuu dandeenya. The difficult to capture the first mover. Yes. Akkuma magaalaa sana keessatti seenneen beekamtii yookaan bu'aa qabeessa ta'uun keenya, dorgomaa ta'uun keenya xiqqaachuu yookaan gadi bu'aa ta'uu danda'a jechuudha gaafa small scale entry gaafa honnoo jennu jechuudha. Kanaaf large scale entry ta'uu danda'a, small scale entry ta'uu qaba. Tokkoon isaanii advantage fi disadvantage mataa isaanii qabu. Kana hubannoo keessa galchuun, kana beekuun foreign market entry yookaan domestic market entry keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa mode of market entry dha. So mode of market entry gaafa jennu immoo maal jechuu keenya kan jedhu ilaallu jechuudha amma. So there are a variety of ways in which a company can enter foreign market. Kanaaf a way dha jechuudha, adeemsa jechuudha. Kanaaf karaa adda addaatiin foreign market tokko seenuu dandeenya jechuudha. So no one market entry strategy works for all international market. International market hundaafu strategiin tokko hojjechuu dhabuu danda'a. Kanaaf strateejii garaagaraa fayyadamnee magaalaa sana keessatti maal ta'uu dandeenya, seenuu dandeenya jechuudha. Exporting can work in one market and may fail in another. Fakkeenyaaf exporting mode of entry kan fayyadamnu yoo ta'e inni kun biyya tokko keessatti yookaan magaalaa tokko keessatti hojjechuu danda'a. Magaalaa biraa keessatti garuu failariitti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf mode of entry international marketing keessatti garaagaraa akka ta'e beekuu danda'u nurra jira jechuudha. So mode of entry gaafa jennu fakkeenyaaf exporting hin jira, foreign direct investment kan jennu immoo jira, akkasumas contract agreement kan jedhamutu jira, strategic alliance kan jennutu jira jechuudha. Exporting gaafa jennu indirect exporting, direct exporting, intra corporate transfer ta'uu danda'a. Hin beektu kan exporting gaafa jennu jechuudha. Foreign direct investment gaafa jennu FDI without alliance or FDI with alliance kana jechuun foreign direct investment jechuudha. FDI jechuudha. So FDI with alliance dan ta'uu danda'a, alliance malee ta'uu danda'a inni kun jechuudha. The other one is licensing or contract agreement. Kontraatadhaan namni hojii ni hojjeta biyyoota garaagaraa wajjin jechuudha. Akkamitti? So amma agreementiidhaan gaafa jennu fakkeenyaaf licensing and franchising ta'uu danda'a. Contract manufacturing ta'uu danda'a. Management contract ta'uu danda'a. Turnkey contract kan jennu hin jira, isaan nan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf mode of entry keenyaaf contract agreementiidhaan ta'uu danda'a. Inni biraa immoo strategic alliance kan jennuudha. Fakkeenyaaf joint venture kan jennu. Fakkeenyaaf dhaabbanni lama yookaan industirii lama yookaan firmiin lama gaafa waliin combine godhe
gaafa hojjetu immoo jira jechuudha. Kanaaf international marketing gaafa seennu moodii nuti fayyadamnu maybe exporting ta'uu danda'a, foreign direct investment ta'uu danda'a, contract agreement ta'uu danda'a, strategic alliance ta'uu danda'a jechuudha. Karaalee kanneen keessaa tokkoon magaalaa sana keessatti seenuu ni dandeenya jechuudha. Maal jechuudha tokkoon isaanii haa ilaallu. Fakkeenyaaf exporting gaafa jennu indirect or direct jenneerra maal jechuu keenya. Fakkeenyaaf indirect exporting gaafa jennu the firm participate in international business through intermediaries and does not deal with a foreign customer or market. Look, ani Amerikaa wajjin foreign market exporting kan eegaluu nan danda'a. Asuma ta'ee intermediator yookaan immoo jidduu galtee qabaachuudhaani osoo ani achi hin deemini yookaan immoo foreign diilii sana wajjin osoo involve hin ta'in hojii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf selling independent exporters. Yes, kana jechuun exporting of goods and services through various home-based exporters, manufacturer, export agent garaagaraa ta'uu danda'a, export commission agent ta'uu danda'a, export merchant ta'uu danda'a, international firm ta'uu danda'a jechuudha. Namni tokko osoo achi sochii yookaan immoo dhaabbata biyya alaa sana wajjin contacting godhin yookaan agreementii tokko osoo mallatteessin karaa agentiitiin maal ta'uu danda'a? Indirect exporting keessatti seenee hojjechuu danda'a jechuudha. Hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf Chaayinaa fi Itoophiyaa yoo fudhattan Chaayinuma keessatti fakkeenyaaf kaampanii A to transfer to kaampanii B, kaampanii C sell to Itoophiyaa. Kanaaf gidduu kana irratti maaltu jira? Intermediate-tu jira. Agentiitu jira jechuudha. Biyyoonni lamaan exportii keessatti maal ta'u jechuudha? Participate ni danda'u jechuudha karaa kana. So inni kun karaan itti nuti foreign market keessatti seenu keessaa isa tokko. Inni bira direct exportingidha. Kuni the firm sells to foreign customers or market with as opportunity to develop a relationship. Yes, kuni kallattimaan namni tokko biyyi tokko wajjin foreign investment yookaan foreign exporting yookaan direct exporting keessatti hirmaachuu ni danda'a jechuudha. Inni kun immoo carraa hariiroo cimsuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Relationship cimaa akka develop goonu nu taasisa. Fakkeenyaaf selling to independent foreign exporter is one best example of direct exporting. Inni biraa intra corporate transfer kan jennutu jira. The firm opens its branch its foreign market transfer. Naaf branch isaa bakka itti dhaaba in bana jidduu sana by open transfer foreign market transferidhaan hojii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Hojii hojjechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf UK yookaan England Ford company England keessa jira. England Ford company kan Itoophiyaa keessatti maal gochuu dandeessi? Dhaabdee gurguruu dandeessi karaa Itoophiyaatiin jechuudha. Kallattimaan Ford company sun Itoophiyaa keessatti qooda yookaan share or market share argachuu ni danda'a jechuudha. Yes. Fakkeenyaaf Chaayinaa fi Itoophiyaa akkuma jenne kaampanii A with kaampanii C. Kaampaniin A Chaayinaa keessa jira, kaampaniin C Itoophiyaa keessa jira. Isaan kun karaa direct investment waati kool intra corporate transferidhaan wal argatanii walii hojjechuu ni danda'u jechuudha. So inni kun karaa nuti ittiin magaalaa seennu keessaa isa tokko jechuudha. Inni biraa contract agreement kan jennuun keessaa tokko licensingidha. So licensing gaafa jennu is when the firm called a licensor leases the right to use its intellectual property. Technology ta'uu danda'a, workmates ta'uu danda'a, patent copyright ta'uu danda'a, brand name ta'uu danda'a, trademark ta'uu danda'a, technical know-how ta'uu danda'a, specific business skill ta'uu danda'a, to other firm called licensee in return to fee jedha. Kuni license agreementidha barreessu. Kiriistaa fi kireeffataan jira jechuudha jidduu kana. Kanaaf laayisensariin suni laayisensiidhaaf maal kennaafi intellectual property isaa kennaaf jechuudha. Fakkeenyaaf workmate ta'uu danda'a, patent even copyright ta'uu danda'a, brandii neemiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Trademark technical know-how ta'uu danda'a. Isaan kunniin fudhatee biyyi tokko maal godha ni gurgura jechuudha. Itti fayyadama jechuudha, itti daldala jechuudha. Garuu maal kaffala? Laayisensii fi sana immoo ni kaffala jechuudha laayisensariidha. Karaa kanaanis foreign market keessatti maal ta'uu dandeenya? Involve gochuu dandeenya. Maaree licensing kun processii qabaa jenna eeyyeeni fakkeenyaaf the licensor leases the right to use intellectual property for licensee. Licensee use intellectual property and to create product jedha jechuudha. Kanaaf product wayii create gochuudhaaf licensee sana fayyadama jechuudha. So karaa kanaanis international marketing keessatti maal gochuu dandeenya? Involve gochuu ni dandeenya jechuudha. So yeroo sana garuu maal kaffallaa? Royalty fee waan jedhamutu jira jechuudha. So pays royalty to licensor jedha. Fakkeenyaaf namni tokko paattarnii yookaan paatantii namaatiin hojjechuu ni danda'a kuni erga namichi sun hayyama kenneef booda hojii isaatiin maqaa isaatiin daldaluu ni danda'a. Garuu maqaa sanaaf maal godha? Ni kaffala jechuudha. Ni kaffala jechuudha. Kanaaf
inni kun maal jedhama? Royalty fee jedhama jechuudha. So earns a new revenue from low investment. Fakkeenyaaf namni laayisensiin suni osoo qaarii yookaan koostii guddaan baasiin maal gochuu danda'a? Benefitii argachuu danda'a. Garuu benefitiin sun hagas maraa benefitii guddaa ta'uu danda'a. So that's why low investment kan jedhu. Satti kontiraaktii jalatti immoo maaltu jira kan biraa? Franchising kan jedhamutu jira. So under franchising, an independent organization so called franchisee operate the business under the name of another company called franchisor. Kanaaf fakkeenyaaf Toyota company yoo fudhattan, Toyota company kun kan Jaappaani. Itoophiyaa keessatti dhaabbanni wayii maqaa Toyota sanaan maal gochuu danda'a? Product baasee gurguruu danda'a. Garuu beekamtii Toyota company sanaan ta'uu qabaachuu. So under franchising, an independent organization called franchisee operate a business under the name of another company so called franchisor kan jedhu. Isa kana jechuudha. So in such arrangement, the franchisee pays a fee to the franchisor. Kunis akkuma reefu laayisensii jennu sana kaffaltii qaba. Royalty fee jira jechuudha. So franchising is the form of licensing, but the franchisor can exercise more control over the franchisee as compared to licensing. Garaagarummaan amma licensing fi franchisor asitti controlling cimaan jira jechuudha. Especially franchisoriin kuni licensorii caalaa controlii cimaa qaba jechuudha. Maaliif? Fakkeenyaaf maqaa Toyota sanaanii product fake product irratti ta'an gurguruu danda'a namni tokko. Yeroo sana maqaa dhaabbata sana Toyota oomishu sana maal gochuu danda'a? Gadi buusuu danda'a. Image isaa gadi buusuu danda'a. Beekamtii isaa gadi buusuu danda'a. Inni kun immoo karaa biraatiin maal gochuu danda'a? Magaalaa irraa dhaabbata sana baasuu sila danda'uuf controlii cimaa taasisa jechuudha dhaabbanni sun. So licensorii fi franchisorii garaagarummaan isaa guddaan karaa controlii kanaan ta'uu akka danda'u beekuu qabdu jechuudha. Franchising agreement gaafa jennu franchisee has to pay a fixed amount and the royalty based on sales. Kan asirratti immoo franchising kun franchisor sanaaf kaffaltiin inni kaffalu especially haala inni gurguru ni ta'uu danda'a jechuudha. Kun hammam gurgure parsantaadhaan kaffala jechuudha. Maaliif yoo gurgurre ta'ee namichi sun kisaaraa keessa seenuu danda'a. Kan dhaabbanni sun kisaaraa keessa seenuu danda'a waan ta'eef kaffaltii dhaabbataa kaffaluun qabu jechuudha. So franchisee should agree to adhere the franchisor requirement. The franchisor help the franchisee in establishing in manufacturing facilities. And the franchisor allow the franchisee some degrees of flexibility. Jechuun amma controlling jira gaafa jennu controlling sun strong ta'ullee hin qabu jechuudha. Yeroo tokko tokko at least flexibility jiraachuu danda'u akka qabu nutti himaa jechuudha. So specialized contract agreement kan jennuun kun immoo there is a management contract, turnkey projects and contract manufacturing kan jedhamantu jira. Isaan kun they are so called specialized agreement jedhamu. Tokkoon isaanii maal jechuu barbaadan adeemsi isaanii immoo maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Fakkeenyaaf contract manufacturing yoo kan fudhannu ta'e it is an outsourcing entire for the part of the manufacturing operation. Kana jechuun fakkeenyaaf ammas Toyota masanaa fudhannu yookaan immoo Apple company kan jedhamu kanaa fudhannu. Applein kuni guutumaan guututti wantoota hunda kophaa isaan oomishu maal godha hamma tokko biyya biraatiif paartii wayii akka oomishuuf carraa kennaaf jechuudha kontiraaktiidhaan. Yes, isa sanaan contract manufacturing kan jennu. So it is an outsourcing entire or the part of the manufacturing operation. Fakkeenyaaf pharmaceuticals, personal care products, the iPad and the iPhone which are products from Apple are manufactured in China by Foxconn. Fakkeenyaaf Apple yoo fudhattan iPhone fi iPadin lachuu Apple company dhaan kan hoogganaman product of Apple company. Haa ta'u malee garuu isaan lachuu Apple miti kan oomishu. Fakkeenyaaf Foxconn kan jedhamu China keessatti kan jiru dhaabbanni kun iPhone fi iPad fa'aa oomisha jechuudha. Garuu maqaa isaatiin gurguruu hin danda'u. Maaliif? Contract agreementii Apple company wajjin waan qabaniif jechuudha. Hence, the Foxconn is a contract manufacturer and Apple benefit from the lower cost of manufacturing device jechuudha. Kanaaf waan hunda biyyi tokko kan dhaabbanni tokko hunda isaatu oomishu jechuudha. Wanta wayii franchise gochuu danda'a. Kontiraaktiidhaan outsource godhee hojjechiisuu danda'a. Akkasuma pharmaceutical company yoo fudhanne qoricha tokko oomishni magaalaa irraa baasuudhaaf waggaa hedduu nutti fudhachuu danda'a. Achi jalatti piroosesii hedduutu keessa dabala. Piroosesii sana hunda kophaa keenya hojjenne hin dandeenyu. Kanaaf pharmacistiin tokko waa wayii segment of activity kan hojjetu yoo ta'e, biochemisttiin tokko waa wayii hojjeta jechuudha. Molecular biology akkasumas microbiology immoo waa wayii yookaan immoo segment activity wayii hojjeta jechuudha. Waliin dhufuudhaan dhumarratti maal godhu product nuti barbaannu gara magaalaatti baasu jechuudha. Inni kun contract agreement jedhama. The other thing is management contract kan jennudha. So management contract is an agreement between two companies where one company provide managerial assistance
technical expertise and specialized service to the second company for certain period of time in return for monetary compensation. So amma kun immoo management contract jechuudha. Dhaabbanni lamaan wayii wal gargaaru, especially managerial assistance irratti, especially top level management warri jedhaman kunniin technical expertise barbaadu, specialized service barbaadu. Yeroo sana maal godhu agreementiidhaan waliin hojjechuu danda'u jechuudha. Kanaaf wanni akkasiis carraan akkasiis jira jechuudha hojii keessatti. Turnkey project kan jennuun it is a contract under which a firm agree to fully design, contract, what called construct and equip manufacturing or business or service facility and return the project over to the purchaser when it's ready for operation or for remuneration. Kanaaf turnkey projecting kun immoo isaan kaan irraa wanti isa adda taasisu maa inni fakkeenyaaf investmentii wayii lafa investmentii wayii fudhannee contractor wayiidhaaf haa kenninu haa jennu. Contractorri suni fooqii diizaayinii nuti barbaannuudhaan fooqii abbaa darbii 100 ta'uu danda'a, abbaa 50 ta'uu danda'a, abbaa 30 ta'uu ijaaree dhumarratti erga fixee booda nuuf kenna jechuudha. Nuti immoo maal goona isa sana gurgurree gatii barbaanneen contractorii sanaadhaaf gatii kaffallee bu'aa argamu sana immoo maal goona ni fudhanna jechuudha. Kanaaf turnkey projectiin isaanan agreementoota kaan irraa adda ta'a jechuudha. Amma bakka biyyoota hedduu keessatti yoo argitan biyyoota alaa keessatti jira wanni akkasii jechuudha. Lafa investimentiidhaaf ni fudhatu, san boodaan immoo contractorii wayiidhaaf ni kennu, contractorii sun fixee xumure isaaniif kenne isaan immoo baasanii ni gurguratu jechuudha. Inni biraa foreign direct investment without alliance fi foreign direct investment with alliance kan jennutu jira. FDI without alliance gaafa jennu companies enter the international market through FDI. Invest their money, establish manufacturing and the market facility through ownership and the control. Kanaaf foreign direct investment gaafa jennu international marketing kana keessatti investment maallaqa isaan invest gochuu ta'uu danda'a. Manufacturing way establish gochuu ta'uu danda'a. Marketing facility way dhaabuu tolchuu mijeessuu ta'uu danda'a. Kana hunda kan godhan garuu through what? Ownership and the control jechuudha. Fakkeenyaaf greenfield strategy kan jedhamu jira. This term greenfield refers to starting of the operation of the company from scratch in a foreign market jechuudha. Gitani greenfield strategy gaafa jennu homtuun jiru jalqabarraa jalqabee dhaabbanni tokko operation isaas jalqabaa gadhuma ofisaatiin fudhata jechuudha. Yes, so greenfield jechuudha. Starting operation of the company from scratch. Kanaaf strategic alliance is a cooperative and a collaborative approach to achieve the larger goal. Especially goaliin keenya aiming dhaabbata tokko large yoo ta'e, bal'aa yoo ta'e, strategic alliance kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Collaboration jechuudha. Waliin hojjechuu jechuudha karaa biraatiin. So strategic alliance, collaboration between companies, sometimes competitors to exchange or share some value activities jedha. Especially dorgomtoota keenya wajjinis ta'uu danda'a. Strategic alliance kan waliin inni jennu jechuudha. Collaboration nuti isaan wajjin uumnu jira jechuudha. Fakkeenyaaf example joint research and development, shared manufacturing and distribution alliance. Yes. Fakkeenyaaf product tokko erga oomishne booda distribute gochuu keessatti kompitaatoroota keenya wajjin maal gochuu dandeenya? Alliance yookaan collaboration uumuu dandeenya jechuudha. Maaliif isaan fakkeenyaaf daandii what call geejjiba fakkeenyaaf irratti transportation system bareeda qabaachuu danda'u dorgomtoonni keenya. Naaf isaan fayyadamne isaan wajjin maal gochuu dandeenya? Hojjechuu dandeenya. Product keenya bakka barbaadu geessuu dandeenya jechuudha. So strategic or FDI with strategic alliance, a mode of FDI through alliance are mergers and acquisition as well as joint venture kan jedhamutu jira. Amma kun yeroo with alliance gaafa ta'u jechuudha. Merger and acquisition as well as joint venture. Merger gaafa jennu combining two or more company generally offering the stockholder of one company securities in acute company in exchange for the surrender of their stock. Merger. Amma dhaabbanni lama yookaan lama ol ta'uu danda'u. Waan qaban yookaan product yookaan service kennansa bakka tokkotti walitti dhufuudhaan maal godhu? Walii gurguru jechuudha. Profitii waliin generate gochuu danda'u. Zaatis alliance inni kunis so merger jenna. Acquisition gaafa jennu when one company takes over another and clearly established itself as a new owner. Purchase it is called acquisition. Acquisition jechuun gabaabumatti bituu jechuudha. Keenyaaf dhaabbata tokko dhaabbanni biraa bituu danda'a. Guutumaan guutuutti kan isaa taasisuu danda'a jechuudha. Karaa kanaanis maal gochuu dandeenya? International marketing keessatti waan seenuu yookaan involve gochuu dandeenya jechuudha. Inni dhumaa maybe joint venture kan jennuunidha. It involves capital investment and the creation of a new corporate units jointly with a foreign partner. Kanaaf joint venture gaafa jennu kunis almost mergerii sana wajjin wal fakkaata.
capital investment, and the creation of new corporate jointly jechuudha. So the party agreed to create a new entity by both contributing equity and the share revenue expense control enterprise. Dhaabbata wayii dhaabbanni lamaan walitti dhufuudhaan profiitii yookiin sarviisii wayii product wayii generate godhu jechuudha. Yeroo sana garuu tattaaffiin isaanii sheeriin isaanii wal qixa jechuudha. Dhumarratti kisaaraanis bu'aanis waluma qixa sheer godhu jechuudha. Sony Ericsson kan fudhannu yoo ta'e, it is a joint venture by Japanese consumer electronics company, Sony Corporation and the Swedish telecommunication company so called Ericsson to make mobile phone. Amma Sony Ericsson gaafa jennu jarri lamaan joint venture dhaan jechuudha. Dhaabbata biyyoota lamaan Sweden fi Japaanidha waliin dhufanii mobile phone kana waliin hojjetan jechuudha. Kanaaf wanta barbaachisu hunda waliin investmentii maallaqa humna barbaachisu hunda waliin share gochuudhaan profiitii argamu yookaan bu'aa dhumarraa argamus walumaan share godhu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan magaalaa yookaan international market keessatti maal gochuu dandeenya? Seenuu dandeenya jechuudha. Chaaptariin sadaffaan almost kana fakkaata chaaptarii kan biraatiin ammoo arginutti nagatti jechuudha. Asirratti xumurra garuu warroonni viidiyoo keenya laayikiin goone laayik godhaa, chaanalii keenya warri sabiskiraayibiin goone ammas chaanalii keenya sabiskiraayib godhaa barattoota. Koorsiin kun isaan ilaallatuuf immoo sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitan gamanumaan isin affeerraa exit examinis dhiyaateera waan ta'eef akkasitti wal jajjabeessaa. Viidiyoo biraatiin ammoo arginutti nagatti. Kan fishaadha.